ما تقص عنده waraanni kun Taanzaaniyaa irratti dhaabbachuu isra ture. Waltajjii Taanzaaniyaa sana akka uumamu anu fi kiyya baay'eetti dadhabeera. Akka waraanni kun dhaabbatu. Utuu ta'e achi dura dhaabbachuu irra ture gaafa abbootiin gadaa abbootiin qabeenyaa bosona deemtanii miila jiddanii ijoollee kadhattanii gaafsan dhaabbachuu irra ture. Utuu gaafsan dhaabbatee jiraate salphinni keenya achitti dhaabbata ture. Intaane kumaatama eegafin dheembooda Tanzaaniyaa haalli gaarii uumame. Anu ijoollee Tanzaaniyaa turte sanitti hin faradu. Warri waliigaltee gaaf sanaa fashaleesse warra waraana hin beekne. Oromoo waraana hin beekne biyya alaa taa'uu fi diina uummata Oromootu balleesse. Diinni Oromoo harkatti naqatee warri waraana hin beekne kan gateetti adda bilisummaa wooboo irra taa'ee dhufuu barbaadetu diige. Waraanni nama balleessaa, saba balleessaa, biyya balleessa kun beekamaadha. Garuu namni gadi jedhee fedhii isa tokko ofirratti fe'u hin jiru. Kana waan ta'eef lolli itti fufa. Uummanni Oromoo bakka kana jalaa bahee isin warri kana murteessitanii galtan. Baga nagaan galtanii kabaja qabdu jecha sanyii jedhe tokkotu recognize gochuu barbaada. Nullee Oromoo jennaa isinis Oromoo jettanii Oromoon kamii? Oromoon boo'aa jira, Oromoon kunoo gadi bahee watwaataa jira, nagaa buusaa jedhaa jira, isa dhageenyee dhufnee kan jedhu jecha guddaadha. Kanarraa kaatanii dhufuu keessaniin galata qabaanis isiniif. Gaafa nagaan Oromoo bu'uudhaaf deemu jedhame Oromoon haati Oromoo, abbaan Oromoo, jaarsoleen biyyaa hunduu hin gammada. Warri diinota Oromoo immoo boo'ichaa taa'u jechaadha akkuma hundi keessan beektan. Boqonnaan kun cufamuunsaa qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa. Hiree Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa. Garaagarummaa siyaasaa saba tokko keessa jiraachuusaa waan gaarii. Afaan qawweetiin garaagarummaa siyaasaa hiikutu rakkoo ta'a. Keessattuu immoo akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha simannaa woboo taasifamaa jirudha. Amboo irratti jechuu keessumattuu jechuudha. Jalqaba irratti wanni beekuu qabna jechuudha. Guyyaa jaal sanyiin jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa wajjin jechuudha waliigaltee taasisanii sooshaal miidiyaa kana irratti waa lamatu ture. Inni kun qeeqaa ture, inni kun deeggaraa ture jechuudha. Ani kaasitti gaafii natti ta'u yoo kan nagaa barbaannu ta'e karaa nagaa qeequun sirriin ta'u jechuudha. Yoo dhugaa uummata kee jaalatte nama tokkos haa ta'u, nama lamas haa ta'u, nama sadiis haa ta'u, nama gale saniin kabaja kennitee fi baga galte, baga sagalee koo dhageette, baga sagalee uummataa dhageette, faayidaa san dhiiftee, waan yaadde san dhiiftee, uummataaf jecha rakkoo san hunda ofitti cabsitee baga galte. Baga karaa nagayaatiin waliin furanna jettee galteettee rikogniishinii yookaan immoo beekamtii kennuufii qabna uummata jaalanna taanaan jechuudha. Sabboonummaa qabna taanaan.
yoo akkas goone warra kaanillee fakkeenya taanaa jechuudha. Oromoo akkas goone maan nuun jedha edaa Oromoon yoo nuti galle nagaa ni arganna edaa Oromoon nagaa barbaadee jira nagaa fedhaa jira jedheeti warri hafillee galaa jechuudha. Warra hafeefillee waamicha taasifamaa jechuudha. Akkasi malee nama karaa nagaatiin galee yeroo baay'ee gantuu maali jennee irratti duuluun gaarii miti. Gantuun eenyunni nuyi warra olola miidiyaa irraa taa'ee ilmaan Oromoo walitti oofu nuyi ufiin jechuu qabna jechuudha. Warra ilmaan Oromoo bakka lamatti qoodee kaan ebalu jedheeni gantuu jedhee asirraa ololoo kanatu gantuudha malee namni waan godhaa ture erga godhaa tureen booda immoo sagalee uummata san dhageeffatee deebi'ee galee gantuu miti jechuudha. Namni kun barachi keessatti murna biraa uumee deebi'ee ilmaan Oromootiin hin lolle lakkii ani murna biraa uumee ammallee ilmaan Oromoo hin ajjeesu ani hin galaa sababa kootii yoo kana geenni bu'uu jedhee ka'ee galee jechuudha. Kanaaf namni kun gantuu jedhamu hin qabu dhugaa ta'aman jechuudha. Kabajni kennamuufii qaba. Mootummallee kabaja kennuufii qaba. Uummanni isallee kabaja kennuu qaba jechuudha. Waan hojjete kana haga ammaatti waan hojjeten hojii mootummaa hojjetee jira jechuudha. Hoggaa meeqa kana. Kanaafuu immoo dhumarratti dhufeetiniin lakkii sababa kiyyaa yoo nageenyi Oromoo bu'ee ani galee jira. Diqqoollee Oromoo yoo kanaaf haara barafaate jedheetiin dhufe jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti biyya jara kennu Oromoon nagaa barbaada nagaa baadhachuu danda'a. Namni amma gantuu ebaluu jedhu kunniin warra lolli kun itti akka fufu barbaadu warra nageenyi akka hin buune barbaadu warra maqaa Oromootiin Oromoo bulleessuu barbaadu jireenya Oromoo kana hin barbaadne akkasitti yaadaa jechuudha. Inni manaa bahee dura manaa bahee jira. Isaa miti amma warra miidiyaa irraa ololu jechuudha. Warra miidhaan irra hin ga'ini. Lafa qabatamaan bar Oromoo miidhametu haga miidhame Oromoo miidhame beeka. Oromoo qe'ee isaa irratti gubatte beeka. Oromoo ilmi isaa jalaa du'e beeka. Waan ta'e Oromoo miidhametu beeka malee warra sooshaal miidiyaa irraa iyyuu lallabu kanaa miti jechuudha. Isaan maaltu itti bade maaltu isaanitti tuqee isaan tuqaree kan isaanii miti jechuudha. Kanaafi dheengaddaa jaalsanyiitu fa'aatu galee jechuudha. Har'ammoo miseensonni waraana baay'een jechuudha. Akka suuraa sooshaal miidiyaa kana irraa agarrutti jechuudha. Miseensonni baay'een galaa jiranii ammallee karaa nagaa jechuu qaba beeka. Beekan Oromoo ispeeshaalii beekan Oromoo yeroo hunda nagaa labsuu qaba jechuudha. Haga barbaade haa beeku. Haga barbaade saayintistii haa beeku. Namni yeroo ammaatti waa'ee nagaa hin labsine. Waa'ee nagaa diqqishuu argamteen beekamtii hin kennine Oromoo wajjin diina malee mootummaa wajjin miti. Taphni mootummaa wajjin miti jechuudha. Oromoo wajjin nama diinummaa qabu jechuudha. Haa diqqollee ta'u ibin maaf mucaan tokkochoo hin galle. Ibin mucaan tokkochoo waa'ee nagaatiif jedhee maaliif bakka sanii ka'een dhufe. Mucaa saniif beekamtii kennuudha jechuudha. Akka warri kuwwa isa laaleetu hin dhufu. Kana malee ani hayyuudha akkana godheetiniin akkana ijoolleen keenya kun bosona keessaa hin galle godheessanii achitti waraana itti fufsiisee Oromoo tana unkuraaba hagana aangoo qabadhutti. Kan du'aa jiru bar ilma dureessatti illee miti. Ilma abbaan aangoo qabullee miti. Ilma aadaasfooratti illee miti. Ilma qotee bulaa hiyyeessaa ka homaa hin beeynetu gara lachuuyyuu du'aa jira. Kana yoo sammuu qabaanne inni kun nutti dhaqamuu qabaachuudha. Subscribe, share, like, comment godhaa nagaa ta'a.